Toltan kabajamoo fi jaalatamoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota qeerroo ganamaa raadiyoo TV biyya keessaa biyya alaa idil addunyaatti argamtan qeerroo ganamaa raadiyoo TV irraa oduu isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Oduu teenyaa wajjin kan isin faana turu an obsaarutu ani isinis hamma xumura keenyaatti nu faana turti gaadhessin jennam. Abbootiin gadaatii fi haadholeen siinqee maaliif gara Maqalee imalan jechuudhaan yaaddoo miidiyaa marsaa hawaasaa irratti yaada waliif qoodaati jiran. Abbootiin gadaatii fi haadholeen siinqee kibxataa waareen booda gara naannoo Tigraay magaalaa Maqaleettis imalaniiti turan. Jiila kana keessaa walitti qabaa gamtaa abbootii gadaa fi abbaa gadaa Gujii kan ta'e Jiiloo Gaandool, abbaa gadaa Tuulamaa Goobanaa Hoolaa, abbaa gadaa Booranaa Kursaa Jaarsootii fi akkasumas abbootii gadaa biroo fi haadholeen siinqee inni argaman jechuun dubbachaa turan. Akka BBC'n isaanii wajjin turtii taasisetti waliif gaafii deebisanii turan. Kana kan taasisaniif abbootiin gadaa Goobanaa Hoolaa yaada isaanii Maqalee imaluu isaan barbaachiseef dubbatee ture. Akka yaada isaa qoodetti uummanni Tigraay uummata Oromootii wajjin wal dhibdee hin qabu. Naannoo waraanni jiru ammoo ijoolleen abbaa duulaa bakka itti kufte, bakka itti kufifatte illee bakka itti wareegamte ilaaluun waan barbaadneef garas imallee jirra. Namni naannoo miidhame laaluuf deemamuun ammoo waa harkatti qabate deemaa jechuun dubbate abbaan gadaa Goobanaa Hoolaa kun. Haaluma kanaan namoota sababa waraanaa naannoo Tigraayitti miidhamaniif daa'immanii fi haadholeef gumaata midhaan gosa garaagaraa kuntaalaa 10,000 fi 200 ta'an qabatanii deemus himaniiti jiran. Deeggarsa kana qonnaan bultootaa fi daldaltoota naannoo Oromiyaa keessaa gamtaa abbootii gadaa Oromiyaatiin walitti qabamuusaas dubbateeti jira abbaan gadaa kun. Rakkina Oromiyaa keessaa inni jirti haa ta'u malee rakkina caalu Oromiyaa osuma baqattootaa fi hedduu qabu. Rakkina caalummoo tokkummaa biyya kanaatiif jennee ardiilee jiila jiranirrallee walitti buusnee gumaata san itti kennuuf deemne jechuun dubbachaati jira. Bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay gumaata abbootii gadaaf haadholee siinqee harkaa fudhuu kan himan abbaan gadaa Goobanaa Hoolaa kun dhimma nageenya naannichaa irratti hoogganaa bulchaa yeroo naannoo Tigraay Dr. Muluu Naggaa waliin mari'achuu isaaniitis himaniiti jira. Biyya Itoophiyaa birmadummaa ishii kabachiistee hanga ammaa turtee jirti jechuudhaan jarri kun ammoo TPLF fi bu'aa siyaasaaf jaanii uummata walitti buusaa jiruuf darbanii naannoo san walitti buusaa jiraniif badii irratti badii osoo hin idaanii uummatni Tigraay gara jiruuf jireenya idileetti deebi'an kallattii bulchiinsa yeroo kanaan filannoo fuulduraatti adeemsifamus akka adeemsisan fi waa'ee nageenya Tigraay mari'annee jechuudhaanis abbaan gadaa Goobanaa Hoolaa yaada isaa qoodeeti jira. Gama biraatiin haala magaalaa Maqalee kan gaafatamee ture abbaan gadaa kun yaada inni dubbatee ture naannoo sanitti nageenyi dilas jiraachuu baatus hanga dur caalaa wayyaadha jechuun dubbate. Akka hawaasa amma jiraatan gaafannetti jireenya kanaan dura waldhabdee naannoo Tigraay fi hooggantoota federaalaatiif TPLF jidduutti sodaa lubbuu qabnu daran yaaddawaa turtu amma daran yaaddoo keessa nu galchuu baatus irra wayyaadha jechuudhaan dubbatanii yaada hawaasaatirraa fudhanneen amma nageenyi lafa qabachuu baatus nageenyi fooyyaawaadha jechuun dubbateeti jira. Obbo abbaa gadaa Goobanaa Hoolaa kun achitti argaman. Sababa kanaafis achi deemanii namoota gumaata kana geessaniif illee uummata saniif galateeffachuu akkasumas wayita ammaan tana rakkina naannoo keessa jiru mootummaattis deebi'anii furmaatatti akka taasifnuus jechuudhaan yaada isaa qoodeeti jira abbaan Goobanaa. Haadha siinqee fi abbootiin gadaa achi deemanii gara naannoo Tigraay imalanii turan deebiin isaanii guyyoota lama keessatti gara magaalaa Finfinneetti akka deebi'anis hubachuun danda'ameeti jira. Lola Tigraay fi mootummaa federaalaa jidduutti gaggeeffamaa jiruun baqattoonni Eertiraa lola Tigraayidhaan miidhamanii maal himaa jiran jechuudhaan UNHCR's gabaasaati jiran rakkoon akka irra gahe. Dhaabbatni mootummoota gamtoomanii gamtaa Awurooppaa lola mootummoota federaalaatii fi TPLF jidduutti gaggeeffamee jiruun hordofee rakkoo deeggarsa namummaa akka mudachuu malus akeekkachiisaati jiran. Sababa lola kanaatiin lammiileen Itoophiyaa 56,000 ol ta'an lolicha baqachuudhaan Sudaan galaniiti turan. Kumaatamatti kan lakkaa'aman ammoo biyyuma keessatti qe'ee isaan irraa buqqa'anii kan gara magaalaa Finfinneetti akka baqatanillee himamaati ture. Naannoo Tigraay bakka waraanichi itti gaggeeffamu keessaa baqattoonni Eertiraa 100,000 ta'aniif dahoo ta'uu eegumsa mootummaa Itoophiyaatiif dhaabbilee UN jala galaniiti turan. Haaluma wal fakkaatuunis mootummoota gamtoomanii koomishiinarii ol aanaa baqattootaa Filippo Giraandiin odeeffannoowwan ajjechaa butamuu fi dirqisiifamuu gara Eertiraa
deebifamu baqattoota Eertiraarraa yaadoo isaanii ibsaniiti jiran. Ibsa Komishinerichi guyyaa Roobiidhaa amajjii 14 barkum 2020 takka baasaniin haala deeggarsa namummaa naannoo Tigraay keessaa fi dhaabbilee inni namoota nagaa irratti qabaatu keessattuu waa'ee baqattoota Eertiraa naannicha keessatti daatanii turan baay'ee kan isaan yaaddessu ta'ullee ibsaniiti jiran. BBC'n akka mirkaneessatti hojjettoota dhaabbilee miti mootummaatii fi UNHCR akkuma lolaa jalqabee naannicha gadi lakkisanii bahanii kun baqattoota deeggarsa xiqqaa yookaan deeggarsa malee hanga hafanitti isaan geessisee jechuun dubbachaati jira. Siyaasadaasaa barkum 2020 keessa Itoophiyaatti dubbii himtuun UNHCR kan taate Juulaayitil Istaafin BBC'tti akka himtetti sababa rakkoo nageenyaatiin kaampii baqattoota biraa gahuun hin dandeenye. Hojjettoota isaanii dubbisuus hin dandeenye jechuun gabaastee turte. Kana malees haala qabatamaa naannichatti tahaa jiru baruu hin dandeenye osuma tajaajila qunnamtii akkamitti akka addaan citeef adda cituu rakkichaa fi niitoorkiidhaa fi bilbila akkasumas kaampiiwwan shimillee keessatti nageenya isaaniif jecha gara kaampii istaatti deemaa turan jechuun dubbatteeti turte. Mootummaan Itoophiyaa tarkaanfii waraana hooggantoota duraanii TPLF irratti banameen baqattoota Eertiraa kaampii keessaa taa'ee naannoo Tigraay bakka jiran hin hubannes jedhu jira. Qondaaltonni mootummaa akka jaanitti kaampiin baqattoota Eertiraa nagaya baqattoota sodaatanii achi bahanii turanis nagayaan deebisnee jechuun dubbachaa turan. Ibsa mootummaan ji'a muddee barkum 2020 keessaa baasee baqattoonni hedduun odeeffannoo dhabuudhaan callisanii bahanii deemanii turan ja'a mootummaan baqattoota kanneeniif illee nyaata geejjibsiisaa ture jechuunis himeeti ture. Baqataan kaampii baqattoota maayimaayiin keessa jiranis akka gabaasa kana kannee turetti baqattoota keessa kan baqanneef sababa nageenya keenya sodaa qabu irratti hundaa'uudha jechuun dubbate. Kan jalqabaa hanqina dhiisaa bu'uuraa kana akka nyaata bishaanii fi qorichaatti erga hojjettoonni UNHCR achi bahaniin booda baqattoonni beelaa qofaa osoo hin taane balaaf saaxilamanii jiran jechuunis dubbate ture. Jiraataan baqataan achi keessatti argamus baqataan maqaan isaa nageenya isaatiif jecha akka hin dhoomne qofti kaase kun sababa biraatiin baqataniif loltoonni Eertiraa mootummaa Itoophiyaa waliin ta'uudhaan lola irratti hirmaataa jiru odeeffannoon joos waan tureef jecha jechuun dubbate. Baqataan kun erga odeeffannoo kana himaniin booda waraana Eertiraa kaampii baqattoota Shaampelee fi Hitsaasti irratti tarkaanfiin fudhatame jechuun bal'ate booda baqattoonni sodaachuudhaan kaampii keessa turanillee baqatanii bahanii jechuun dubbate. Haaluma kanaan Itoophiyaa keessatti ammallee rakkoon hamaan rakkoo nyaataa fi dheebuu akkasumas midhaan dhiyeessuu irratti uummata baqattootaaf gahaa jiru rakkisaa ta'eeti jira. Baqattoonni Eertiraadhaa 100 ta'an tajaajila loltummaa dirqamaa fi dhihaa qabachuu isaanii Itoophiyaa galu jiraachuus dubbatamaati ture. Ji'a dabree keessa dursaan dhimma baqattoota UN Filippoon Giraandiin baqattoonni Eertiraadhaa Itoophiyaa jiran butamuu fi ajjeefamuu fi humnaan gara Eertiraa deebifamaa kan jaan ni yaaddeessee jiraachuun dubbachaa ture. Mr. Giraandiin kun seera idil addunyaa cabsuudhaan jaanis ammoo akkasumatti illee kaampiiwwan afran carraan ittiin daawwatan jiraachuu akka qabus himeeti ture. Muddee 29 barkum 2020 dhaabbanni mootummoota gamtoomanii qindoomina mootummoota Itoophiyaa baqattoota Eertiraa kaampii maay'aayinii jiraniif 13 ta'aniif deeggarsa nyaataa dhiyeessanii akkasumas baqattoota kaampii Adii Haarush jiran 12,170 ta'aniif deeggarsa nyaataa dhiyeessaa jiraachuus himamaati jira. Rakkoon Itoophiyaa fi TPLF jidduutti mootummoota lamaan jidduutti uumamaa jiru rakkoo hanga hin danda'amne dhaqqabsiisaa jira jechuun gamtaan uummata Awurooppaadhaatis dubbachaati jiran. Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden dinagdee Ameerikaa bayyanachiisuudhaaf jecha tiriyoona takka tuqaa 9 karoorsee jiraachuun isaa dhagahameeti jira. Pirezidaantiin Ameerikaa haaraa filataman Joo Baayiden torbaan dhufutti muudamanii waajjira seenuudhaan dura dinagdee Ameerikaa weerara koronaa vaayirasii miidhamee dammeessuudhaaf kan oolu doolara Ameerikaa tiriyoona takka tuqaa 9 karoorsuun ifoomsaniiti jiran. Koongireesiin biyyattii yoo raggaasise lammiileen Ameerikaa maatii tokkoon dolara 4,400 deeggarsa kallattiin ni argatan. Kana malees wixineen deeggarsa maallaqaa kun dolara biliyoona 415 weerara koronaa vaayirasii qolachuudhaaf oolu of keessattis ni qaba. Dolara biliyoona 440 immoo daldala xixiqqaadhaaf deeggaruudhaaf kan karoorfame ta'eeti jira. Mr. Joo Baayiden weerara vaayirasii koronaa lubbuu namoota 385 ol galaafate injifachuudhaaf waada seenaniiti turan.
waytam dula filannoo bara darbee geggeessan turanitti pirezidaantiin Ameerikaa Tiraamp caalaa haala to'annoo vaayirasicha irratti akka hojjetanis dubbachaati turan. Karoorri Baayden kan ifame wayita weerara vaayirasichaatiin reekoordii cabsee jirutti ta'ullee ibsameeti jira. Guyyaa guyyaadhaan namoonni 20 ol vaayirasichaan haaraan qabamaa fi guyyatti ammoo lubbuun namoota 4,000 sababa vaayirasiitiin kan dabranteeti jirutti kan dorgommeerra turan. Kamisa halkan haasoo magaalaa keessa jiranitti Wilmingtonii fi Dalverii irraa dhageessan keessatti rakkoon cimaan nama darroo ta'uu hubachaati jirra jechuudha yeroo qisaasuu hin qabnus jechuun dubbate. Itti dabaluun amma tarkaanfiin barbaachisu fudhachuudha qabna kan jan dubbataniiti turan Joo Baayden. Pirezidaantiin haaraan filataman kun fulduratti rakkoo hin hafu garuu ammoo waan yaadame galmaan geenye jaanii akka abdatanis dubbachaati turan. Joo Baayden dolara Ameerikaa biliyoona 20 talaallii lammiilee Ameerikaa biraa akka gahuuf namoonni jumlatti akka talaalicha akka argataniif haala mijeessuu barbaadeeti ture. Bulchiinsa Tiraamp talaalliiwwan lama hojiirra oolchus garuu qondaalonni fayyaa saffisaan dhiyaachuu hanqate jechuun dubbachaati ture. Dhiyeessiin talaallii Ameerikaatti duraan ture gad kufaa turullee jechuudhaan Joo Baaydenis dubbachaati jira. Bulchiinsi Baayden guyyoota 100 keessatti talaallii miliyoona 100 dhiyeessuudhaaf karoorsaati jiran. Kana malees qorannoo balballisuudhaan doolaara biliyoona 50 akka barbaachisu ibsuudhaan madditti manneen barnootaa deebi'anii akka banaman deeggaruudhaaf doolaara biliyoona 130 karoorsaniiti jiran. Ogeeyyiin fayyaa hawaasaa 100 ta'an namoota vaayirasichaan qabaman namoota tuttuqaa qaban adda baasanii qaxxaruudhaaf illee karoorfameeti jira. Namoota miliyoona 11 ta'anitti dhiyaatan biyyattii keessatti hojii kan dhaban wayita ta'an deeggarsi maallaqaa hojii dhabuu isaaniitiif torbaanitti nama tokkoof argatu doolaara 300 irraa gara 400tti guddachaati jira. Kunis ammaan tana fulbanaa dhufutti kan hojiirra oolu ta'uudhaas itti fufaatee jira. Pirezidaantiin haaraan filataman Joo Baayden sadarkaa federaalaatti kafaltiin dafqaan humnaan hojjettootaa fi sa'aatii tokkotti kafalamuuf doolaara 15 irraa akka eegalu qabu koongireesiin biyyattii akka dhiyeessanillee ni eegama. Kooriyaan kaabaa misaayilan galaana keessaa dhukaafamuu aaree agarsiisuudhaaf dhiyeessiteeti jirti. Kooriyaan kaabaa misaayila galaana irraa dhukeeffamuuf danda'u gosa haaraa meeshaa waraanaa hunda caalaan hamaa agarsiisaaf dhiyeessiteeti jirti. Agarsiisa waraanaa hoogganaan Kooriyaa kaabaa Kim Jong Un qindeessuudhaan miidiyaa biyyattiitti gabaafame kanarratti misaayilonni hedduun agarsiisaaf dhiyaataniiti jiran. Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayden sirna kakuu raawwatamanii muudamuu isaaniif guyyoonni muraasni wayitaafanitti agarsiifni cimaan waraana biyyattiitti agarsiisuuf qophaa'ee dhiyaateeti jira. Kana malees yaa'iin siyaasaa tokko irratti Mr. Kim Ameerikaan diina keenya ishee guddoodha jechuudhaanis hordofee agarsiisa waraanaa dhiyaateeti jira. Suuraan miidiyaa biyyattii mul'iseen akka agarsiisutti misaayiloonni gurguddoon gurraachaa fi adii 4 namoota walitti qabamuun alaabaa mirmirsanitti agarsiifamaniiti turan. Xiinxaltoonni akka himanitti meeshaa waraanaa akkasii biyyattiin duraanuu agarsiiftee hin beektu jechuun dubbachaati jiran. Ogeessi Kooriyaa kaabaa Antiin Paandaan bara haaraatti misaayilonni puskuskaa haaraa jechuudhaan toora tiwutaraa gubbattis barreesseeti jira. Mr. Kim koofiyaa rifeensa qabdu kaawwatanii seeqaa harka irraasaa agarsiisa waraanaa magaalaa guddoo Paayitti Poompiyootti addabaabaay Kim Saangi lammaffaa irratti argamaniiti jiran. Agarsiisa kanarratti loltoonni lafoo tarkaanfiiwwanii fi waandiifiin gurguddaanis dhiyaataniiti jiran. Tajaajila oduu biyyattii Kooriyaan Seentiraal Niwus Ajansi jaamuratti qondaaltonni biyyattii akkas jechuudhaan dubbataniiti jiran. Meeshaan waraanaa addunyaa irratti hunda caalaa hamaa ta'e misaayilii galaana irratti dhukaafamuu danda'u addabaabaay kanarratti dabareen seene kunis cimina humni waraanaa kun mul'isee jechuudhaanis dubbachaati turan. Biyyattiin misaayilota ardilee qaxxaamuruudhaan guddicha ICBM
TBM sagantaa agarsiisaa Khamisa gaggeeffamarratti mul'isuudhaaf kan kaayyeeffame hin turre jechuudhaanis dubbachaa turte. Biyyattiin kana duras agarsiisa waraanaa gaggeessite irratti mul'ifteeti waan ta'eedhaaf meeshaalee waraanaa kun baaruda boombii niwukilaraa baachuu kan danda'uu fi kutaalee Ameerikaa kamiyyuu dhaqqabuu danda'a jaames yaadamaati jira. Miseensota paartii biyyattii biyya bulchaa jiruttiin torbaanota darbee Kim wayitaa sawa meeshaalee waraanaa niwukilaraa Kooriyaatiin kaabaa qabdu babal'isuun akka barbaadanis waadaa seenanii gabaasuun keenyas ni yaadatama. Kana malees dandeettiin biyyattii waraana irratti qabdu misaayilota fageenya dheeraa furgugeeffamaniif galaanaaf lafa irratti furgugeeffamu guddisuudhaaf akka barbaadanillee himaniiti turan. Kim USA'n diinaa fi gufuu warraaqsa keenyaati jechuudhaan yaamuudhaan irra deddeebiidhaan akka waggoota lamaan dabran duratti haareetti mataa ol qabatanii deemus jalqabaniiti jiran. Tole kabajamoo jaalatamoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota hordoftoota qeeroo ganamaa raadiyoo TV oduuleen teenya tan arraantana isiniif qabanne biyya keessaa biyya alaa olmaa addunyaan tana arraantana isiniif qabanne kana fakkaata amma oduu biraatiin walagaroo kan nagaa walitti dhaammannu taam oduu arraatiin kan isin faana ture an obsaa Ridwaanii isinis bakka jirtanitti olma gaarii yookaan bultii gaarii isiniin jennam nagaan nuuf turam.